surprise jenna jira kuno kan eenyu fuudhu deemaa kan isin jedhe isinis yaw suura gubbaa fi mata duree gubbatti argitanii waan jirtaniif akkuma argitan kuno roozaadha yookaan muniiraadha namni hin beekne jiraatan wanti ayyetu anillee roozan kanaan dura akkuma dhageettan heerumte turte yaw duraanis anillee jaartiin tiyas na jalaa badde jaartoleen tijalachuu adda baane na jalaa badde jechuudha kanaaf sabaasan maaliif anis kophaa ta'a isillee immoo akkasa asin turre baaliin faa shaashamanni faa turte bakka birallee turte jechuudha olii gad deemaa turte anillee yaman ture amma dhuftee ol agarree isin jedha dhiyoo tana tasa ta'ee isillee immoo jaarsan adda baate akka adda baatu fedhiin qabu tureyaan waraqaa duwwaa harkatti argee jennaan isillee waraqaa adda baanee harkatti argee jennaan halas silaa heerumuun isii hafa deemtee na biratti amma heerumtii muca'uun bareedduun tun lafan geettu lafan teettu jedheetumaan itti maxxanee yoo dubbisuut isilleen immoo natti heerumuuf fedhii qabdiif hin qabduume isin maan nu haayamtu kaafeef beezalleen nurraa hafagaattu akkasumas namoottan akka beezallee hedduu jiranii kana cinqaa jiran sammalillee namoottan hedduu koomentii jalalleen roozaa fuudh muniiraa fuudh keessan dhufanii roozaa fuudh muniiraa fuudh jedhan koomentii akkasiin kennaa turan keessan dhufanii jechuudha nama hedduu jedha wallahi dhugaa jedha kanaaf maaliif roozaa na filatan jedhe maaliif muniiraa fuudh jedhan dheengadduma heerumtee baate jaarsa walloltee ani jaarsan isin adda boo isii sun anaaf gammachuu miti anaaf gadda yoo jaarsa jaartiin adda boorra yoo walumatti osoo deemsanii irra bareedaadha garuu anillee yoo waliin agarre turre anis asin turre isillee nas keessin turre baaliin faa turte yoo dhuftee ilaalu isin ajaa xumurattee jaarsan adda baate waan adda baanillee rabbi haa beeku yaa rabbi kana namaa katabe wajjin jiraatanii namni yoo rabbi wajjin jiraatanii jedhee haguma wajjin jiraachisu jiraachise adda baasa amma eega adda baate silaa isa waliin deebiti isatti deebitillee yaada qabdinatti fakkaatu garuu yaa qabraatitti isii heerumuuf wajjin asoo jirtu arge mucoo lafaan ga'an jiran bareeddoo waan taateef bakka hunda simuudhaa jedhanii maal qalladde wallahi iccitii akka gadi yaasne akka iccitii gadi yaasne guyyaa takkaa bulchuun deemanii isiin adda ba'ee miti osoo naannoo amma naa wajjinuu nattu heerumtee naa wajji ka jiraat taate naarkaa yoo fudhachuudhaaf jedhe qalladde nama hedduu barbaadamu jee waan kanaan beekan isimatu akka bareedduudha akka viidiyoo irratti argitan qofaa miti qaaman fa'aa osoo agartanii kana san caalaa bareeddi maashaallaadha rabbi ammas bareedumsiisee dabalu geelato akkasii kanaaf amma an miidiyaa irratti illee hin baase dheeyyaanne jaartiitti yata fuudhu deemu samooni ol isinii baase isinii mul'isaa isinii barseedha ture sunis dirqama natti maaliif yoo jettan taate nama akka beezaa fa'aa na cinqee na fuudhii mana dhufanii na cinqanii nyaatatti waa godhanii manatti waa goggodhanii waa hedduu jira beektaa maa beekamaadha sansanirra waan akkasii waan jiruuf sansanirra kalaas nama fuudhu deemu nama qopheeffadhee rooza wal fuudhu ennaa ismaa wal fuudhu deemna jedheetiin waan murteessee jiruuf amma ol baasuun natti dirqama ta'e haa namuu beekee dubartiin irra haateettuuf ol baasee beeksisuuf natti dirqama ta'e jechuudha. Kanaaf mi'a ta'uu maal jettan salaamata gaafadhu hordoftoota. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu akkasuma warra amantii biraallee kam nagaa qabdan isiniin jedha. Hadda akkuma argitanitti allee yeroo jalqabaatiif hadda isa wajjin dhufe waggaa dheeraa dura akkasuma booda wal argine kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa anaaf Sa'idoon jechuun kaameraa duratti illee miti haasofni hedduu takka finnee turre waan kana jechuudhaan mari'annee turre Sa'idoo dhugaa rabbii dubbachuuf yeroo baay'ee na dhagartanii nama akkaan jaalladhu nama akkaan kabaju akkuma itti isa jaalladhe itti kabaju kanatti haamilee kiyya naaf eegee waan hunda naaf eegee yoo inni abbaa manaa gaarii naa ta'e itti heerumuun barbaada Sa'idoo jechuudha. Numa laalaka garuu jechuun inni namiidha la jedhe yaadimsi namiita jedhu ankaru uleema la waa hundumaanuyyu uleen tolchelle simi xiqqishuma seccafu uleen nantu itu xiqqeessatu seccafu samale tolchee simi humina tamta tumaan dirqama dubartii wantu Sa'iidoo dubartii wantu mamin jaarsan seetu guyyaa takka Sa'iidoo waggaa keessa yeroo takka onaatu mi bakka yeroo takka bakka takka maana dhofne sittesh dhiiranatti fakkaatu ara injiru dubartiin takka gabbaate anaan himaan jettu
dubartii hirgattan bira gabbaate kun harkaan naman tokko akkasin jedhu kajaarsi kee nama gaariidha nama na jaallatu nama naaf yaadu nama na kabaju jedha malee Sa'idoon nan tumu maal jedhee hin dubbadhu hedduu takka jaalladhaan dhugaa rabbii duraaru ittuma baafachuu sodaadde malee garuu abeegaa gara isaatiin dhufte amma hedduu takka gammachuun guddaan natti dhagahamee jira garuu ammoo akkuma kaleessa ta'e way haddaan ta'a jedhee sodaachuu jira malee Sa'idoo hedduu takka hin jaalladha. Yoo inni abbaa manaa gaarii naa ta'e haadha manaa gaarii ta'uudhaaf qophiidha. Ani dhugaa dubbachuuf namattu jireenya nama ajaa'ibu namni nan amanu gaafa namatti dabalame. Maaliif? Yoo akkas na shakkitee na ari'uu baatteetis. Akka maal isin amanne? Yeroo ati heerumtu. Ani heerume jaarsa wajjin gaafa jiraadhu hinni ma dhugaa hima bakka yoo ebelullee na gaafate je'eetiin haqa jirtu san hima yeroo san immoo dhiirri ni naafa na shakka jazbitti ufii jala kolfite akkasitti ufii wajjinaa sochisiin yeroo lukaa kun nama ammuma si hima laal inni geettan fedha dirqama kaa yoo dhiirri tokko dhufee na gaafate bilula naa kenna gette maal gochuutti dheete sin jechuu geedoo bakka sitti ati maal gochuu harakaata goote itti mul'iste harakaata uyituu hin godhu anamma yoo gabbahu alatti ammoo si wallolee mamana gabbahemi yoo gabboo jedhee kolfaa deema yeroo ol deebi faa yaadadhee aara malee yeroo kana namni si lakkafuu danda'a yeroo ati naa wallotti inumaa hin kolfita dhiira biraatiif kolfaa jechuudha Sa'idoon illee eegale ammayyuu amma inaafan bar namni dubartii bareedduu fuudhe ani silaa rifeensa dhumate kun duruu dhufate bareedda jira dubartii bareedduu ka fuudhe ti amma yoo gaafsi fuudhe yoo asit deebiti yookaan kaasiitii fi ka bakka biraatti dhumatu eegala dhugaa rabbi akkasii hin dhumata namni dubartii bareedduu fuudhe dirqama kana beekee seenuu qaba milaaci nu isin barbaachistu haa kun dhumateedha kunuu ufiin dhumate amma murgufame haafte dhiiga dhumachuu eegala yookaan ol dabala yookaan zeeroo deebi'a. Sa'idoo atummaan na shakkin malee atummaan na amanii malee atummaan na jaalladhu malee maal shakkisiisee ani akkasitti illee dhuunqaa biyyi keessa jiru Itoophiyaa dhami atiin tu nama bareedduudha. Maal bareeda Sa'idoo rabbi maashaallah maal bareedaa ati baruuf nagartu nama si argu siima atiin bareedda maashaallah kanaaf sihii bareedduu tanii amma karaa gubbatti gabbaatu jaartii namaa taate ta'uu baatte kasi arge guutuun kasi kajeelu guutuun si lakkafa. Okay. Si lakkafa si galee jaartii namas ta'e ta'uus baadhu kasi kajeele kasi arge guutuun si malakkafa. Kanaaf bareedduu tana abbaan qabeenyaa tokko dhufee yookaan makiinaa gatiin qaalii miiliyoonota meeqaan oofamu wayii tokko harka qabatee dhufee mucootan doongorsisee faa kutaanii jedhanii shawwadee ati godhaan jirtu bara godhaan jiru garuu waswaasa dhufee jenniin si waswaasa jaartii bareedduu tan ta'e jaarri tokko namichi fooqii guddaa achi warshaa adda addaa qabu sunii fi namichi makiinaa miiliyoona 40-50 oofu sun karaa gubbaa arge tarateen birri shawwadamte ani miskiinni akka isaan qabu na harkaa tarte yoo ati dhuftu intal eno jaasofte dhufte bilbilli kun keenuti miskoolli jechuun hin oolu namni dubartii bareedduu qabu ima dhufte leki manna shakki nima shakka ima waswaasa Sa'idoo na qusaddu kaa na qusachuu qabda ani si jaalladha akkan dhumanne moo jechuun Sa'idoo hin qalladin ka amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee hamileen kiyya cabe hamilee kiyya kana cabe kana Sa'idoon naa deebisa jedhee bakka meeqa cabe bakka hedduu cabe kana jedhee sitti nimu animmoo akka cabullee sin godhu naa deebisa deega akka bututu godha inni sinima akka bututu godha shijjira akka caccabee ta'u godhu butichee mulu butichi ta'u dhageessan kaa kunoo akkasi dhugaa dubbachuun bareeda. Kanaafuu inshallah akka abbaa manaa gaarii naa taatu jedhee abdii qaba ka. Inshallah. Kanaafuu homaa yaadine abshir. Kanaaf amma mee anifati sargin kenna atoomoo callisanii kama dhannee magana gallamoo no sargin dirqam jedha barbaadamoo sargi barbaadu waan akkam ta'e sargi keessaa bareeda sargi godhadhee waan hin beekneef sargi bareeda naa goota sargi bareeda bakka kanam tokko hin goran sargi godhattee beektuu fi sargi godhachuu in kajeelta kajeela ni feetami ni fedhay alas inshallah sargi ajaa'iba yeroo gabaaba keessatti ishi bakka siif godham yoo maa ta'u boru borumaa boruu tana akkamitti boroo ta'e ma bareeda boruu obboleessuma irraa tanamu ti bolleetu maan borumaa yoo ta'e fakkeenya obboleessa garuu jechuun akkan ariifadheef jedheeti bakka akkasi way durbi biraan yalaasi fudhatti jedhee yaade anufitti kaleessa dubartoonni akkanaan iyyiti malee bara anufitti kaleessu ba akkuma balbaluma jala akkuma saree dutti malee anufitti siisu beeta akkasi kanaafuu warra taddaattoota kenne isinis namoota hedduu roozaa fuudhi ettan samooni waan kanaan beeku keessallee dhuftanii mee fuudhi ettanii isin illee gammaddanii namoota hin fuudhin jettanis mee koomentii jalatti maaliif hin fuudhin jettanii yaada keessan nu ibsaa nuuf barreessaa wal fuunamu waliin fuunu kan jedhuuf akkasitti wanti jenna kanaaf
mee isinis yaada keessan nu barreessaa isin jenna golfuun booda isa jiran noor badda sila golfuun bakkuma ta'e bakkuma dassi jedhe bakka dassi jedhe malee adama keessa moo finfinnee moo baalee moo Bale biyya kiyya singalchuu dhisi sodaa biyya galchuun hin ta'u. Maaliif? Jechuun sodaan waniidha. Warrumarraa yoo fagaate caalame malee warratti yoo kala gaarii miti amma wala gartaa bora wala gartaa wajji'aatti waggaatti yoo itti dhufe yeroo hundaa itti qalta yeroo itti siqqalanii akkas caalame. Wali qala bareeda marra qala oolani. Qala oolani achi siqoyya. Yaada achi siqoyya walitti dhufuurra achi ol daadhi. Maaliif beektaa? Isaan baadiyyaa jiranii mire Baaleen keessa. Warri baadiyyaa horii fi hooloti hedduu qabu. Nuumaan qabu magaalaa jirra mire. Rakkoon qabu nuu kan. Isaantu qala oolani nu qalla. Asitti dhufte qalta. Asitti mafaazariin fa'aatti dhufte illee qalta. Gaafa rakkoon qabsu. Beekamaadha kanaafu alatti nu dhaynu numatti qalu wayya jaasha shanii. Jechuun asitti dhufnu kanullee achi akka isaanummaan nu qala oolani achisiina. Achuma dhaqaa walla. Yoo achisiina. Achuma gallaa hin dhaynu. Gallee itti makaluufna mana xiqqishuu addaan fagaanne itti dhaqaa walla gaafa. Akka isaan immoo rakkootti jiru roobelee taa'uu dandeenya. Akkasi. Ayyee tole abshar sun rakkoon qabuti.